boksii irraa dhahee ilkee shan irraa buusee namni sinja gizee siimu immoo waa'ee jaartii isaa osoo hin ta'in waa'ee fiilima hindii waan siimu fakkaata jechuudha. Dhahee manaaman kas godhee boksii namni gizee fiilima hindii jira si fakkaata. Kan baay'ee jaartii akkasii bulchuu deemu. Miira keessanii waa'ee bultii namaa gizee haasa'u bultiin isaa akkamii gizee addan immoo boks trend manaaman faayitar manaaman qaba isin galee. Calm down. جتشو برباني تنتي اللهم صل على محمد صلوات ابو سا نبي كيرت نبي كيرت صلوات ابو سلام كوني برومسا كوتاتو كفادا اوكي وانا ما كيسن سينا اتين سالفتن اتين قانيوتن اتين فاتا والله كراها سومومو كبجا قبا ولفنا قبا irraa dubbata waan ta'eef irraa haasawita waan ta'eef isin dura waan jiruuf okay namni waa'ee duudda namaa fi miila namaa duuba namaa haasawu gizee hunda duubatti hafa malee fuula duratti hin deemu okay akkasi hin qaanyootan waa'ee namarraa ani waan isin jaaladhuuf isin himaa jira waan isin jaaladhuuf isin gorsaa jira namni waan fedhee ta'u rabbi jecha wal jaalanna dhaloota akkanaatu jira dhaloota ani rabbi jechan si jibbaa jiru hadiisa kamirratti rabbiin naaf jecha mee jechuun quraana kam keessa rabbiin naaf jecha wal jibbaa je rabbiin anaaf jecha wal jaaladhaa je malee rabbiin anaaf jecha wal jibbaa je quraana keessa hin dhageenye jechuudha dhaloota hadiisas ta'e quraanas mataa ofiitiin uummatee deemu keessa jirra jechuudha. Okay? Namni akka of jecha wal jaalatu baatullee rabbi jecha immoo wal jaalatuun dirqama jechuudha. Kana dirqama nurratti godhamee waan jiruuf. Okay? Akkasi. Kanaafuu gaarii namaa yaadi, gaarii suqoon namaa. Gaafa ati gaarummaa waan gaarii amma haasoo jiru kun arrabaa miti gari arrabatti fakkaata amma gari miira keessa seenee waa arrabsa amma wanti nan dubbatu jiru isin arrabsaa hin jiru anqa beenurraa walii himaa jirra anqa naagalirraa wal gorsaa jirra wal gorsaa karaa badaa obbaleessi kee yoo deeme akka karaa nagaa dhufu amma nama na arrabsuus ta'e akka karaa badaa deemtu hin barbaadu jechuudha because na arrabsuun kee dilii anarraa hayxa gaarii ati haa hojjette anaaf dhufa jechuudha bala wanna ra'irtun takkalee hin jiru maasiyaan irraa xarayde jechuudha kaniin wallisuun ta'e kan nama lolute waan hunda narraa xarayde waan takka wanti godhin jiru jechuudha garuu wanti isin hin jechuudha namni anqa wal jaalatu wal kabaju wal gorsa miidiyaa kana waan biraallee itti fayyadamu waan wal gorsuudhaan itti haa fayyadamnu wal dhaga'uudhaan okay osoo garii ni beeytanii haasooma gaarii kana keessaa tokko fudhateetuma hammeenya godhee deema jechuudha. Annam tokkoofu hammeenya hin qabu. Anna kanaafuu uummata koo jireenya namaa keessaa bahaa jireenya mataa keessanii jiraadhaa yoo qabaanne immoo rabbii isiniif haa kennu du'aa isiniif goona akkasi jechuudha. Amma waan ana iteefis naa jiraadhu hedduus jaalanna thank you very much. This is numbers nothing. نما ربين جالته بيتا رب سبحانه وتعالى يقول من ما جالته ملائكته ما جتا ما جام بيتا أني أبلو جالت ده وردت شيدا نما في إنسين ورسنا مثلا جالته أتي جال ربي كبدا أما ربي ستايده إجنامات ربي ساتيسو ناجبات دو دبي أرانت نجتين رانفتين ما شاء الله تبارك الله لأندم نقر بوتان داسكي وان ربي سينقوني أبدا تنافج عن رسول الله جبيتا لو اجتمعت الإنس والجن لا يضروك لن يضروك إلا به يو جني في إنس ولك بمتي سيقودوا فيتي أبدا وان ربي جيمال انتو وانتك سينقونا يو جني بإنسي لنسي تقبوا فيتي جتش ساملي وانتك سينقونني ناجرات دو هدو سجالنا هدو سخبجنا قرباق يعني سلام الناجين إن شاء الله هدو I don't know I'm speechless. Walumaa galatti dhaamsi ani Oromoodha dhaamu yoo jiraate
warra social media kanarra maayyimii hayyuu of fakkeessitu jala hiriiruun of xiqqeessuu keessan hundishii gaafa gargaarsa namaa keessan dhaqamee itti himamu boonasiin kiyya ammamii jedhani bar boonasiin kiyya ammamii ani hoo maalan argadha ani maalan argadha boonasiin kiyya ammamii siin jedhan meelaala warra oromoo nuti nama gargaara garee ijaarree akkas goona maallaqa sassaabna laalamee jireenya isaanii zimjara cinaatti galataa jabaa waan jiru hattoota walii galteen ishii hundi ishii hattuudha si galee akkasiidhaati ati akkasiidha copywriting godhini odoo sin jedhu kalee galgala dhufte zaaset record irratti argee zaaset not zaaset daaset no more copy paste no more copy paste copy posti barreeffama nama copy goote posti gootu no more odoo sin jedhuun ingiliffa kiyyada jala copy goota kubbaayyaa wayiidha zaaset itti barreessanu zaaset miti daaset everyday trading one question guyyaa hunda shaagali jecha tokko tokko afaan ingiliffaa guyyaa hunda shaagali sibiratti beekumsi guutuutuudha si galee sibiratti waa beekuun caammataa kurra deemudha afaan banuudha lehaa caama si galee kanaaf jennaan isa waa'ee oromoo namni ganda biraarraa dhufe akkas naan jechuun danda'u akkana naan jechuun danda'u sirriitti siin jenna nuti waa'ee manaa haasa'aan jirru waan ta'eef waa'ee oromoo dhimma dhuunfaa kiyyaati namni naannoo biraa haasa'uu hin danda'u ምናምን wanti jedhamu hin jiru ስለ ባልሽ አይደለም እያወራን ያለ ነው እኛ ስለ ኦሮሞ ነው ገባሽ አይደለ ዋይ ኦሮሞ haasa'aa jirra nuti ስለ ፐርሰናል nama dhuunfaa miti ግጥሚ ሲንጀና ቀላሊ ሲንጀና ልኪት አንገ ቋቅስ ጀሩት ሲንጀና ልኪት ሲንጀና ሶ አከሲ ati har'a kan arargee jala ruqamte arargee jaalatte miti kaleessa baay'ee sinjibba jetteeni turte sirriitti asitti maati baay'ee sinjibbaa jetteeni turte si galee har'a akka jala ruqamte waatte kana miti situ jedhe kaleessa bar ani siin hin jenne nuti gurra qabne siin jechisiisne bar lammii kee jibbi siin hin jenne nuti yoo waliis lolle nuti tokko kaleessa maal tokkon turre kaleessa maal turtan kaleessa maaltu adda sin baase kaleessas tokko miti isin kaleessas tokko bar sumatu ol ka'e ani harargee miti jedhe bar indee harargee qomceenu harargee ta'uu hawwiti lubbiyye qashmadda አረለም ኩርንችታሚ አከቴቲ ተዋታ ከሰበን ፈየኒ ሀቱ ሳላቱ ተነዲሲቲ ሰብኒ ብራዩ ሀረርጌ ተው ሀዋ ታቴ ተው ባቴ ማልደበልታ ማልረስታ ካናዳ ይሰራ ከንደር በሞ ሳኑሞ በር ኢርሳፍኒቲን ፋራ ዱጋረቢ ኢርሳፍኒቲን ፋራ ሱብሃንአላህ ነምኒ ተቆሌ አራዳን ተው namoonni tokkollee araadaan ta'uun jedhe bar dhirsaafniitii dhaanfaara hojiin qabdu jennaan ani nama hojii dhuunfaa qabu ligaagam nama osoo nyaatiin torba bule fakkaata dhugaa rabbi nama osoo nyaatiin torba bule akkuma dhiiratti kostarri jedhitu mannoon jantan jedhi taa'ee haasa'ime akka ilma dhiiratti jechuudha hojiin qabdu yaati faransaay keessa hin teessa bilbileen odeeffadhe dalagaan qabdu isti dubartiin takka erga heerumte booda dhiira eessati abbaa manaa eessati dubartiin takka erga heerumte booda asirra teesse kan jettu kan hidhii ishee arraabbata shaarmuttu dubartii eessati natti mimee erga heerumte booda dubartii akkamiiti dhiira akkamiitis kan waan akkasii san eeyyamu
dhiira jilaanfoo shilitlixii yoo hin ta'in dhiira akkamiiti naa himime dubartiin takka erga heerumte booda asirra dhufte hidhii ishee arraabbataa mooxummaadhaa taa mooxaa asirra akkan jechaa bultu halkan laayifirra bultisanu engadda fincaanii akka eekanan fajrii azaanaa jira azaan hin azaanaa ishee bira isheen asirraa sirbatti bante wallahi hin azaanaa jira ishee bira masir azaanaa jira asirraa sirbatti bante isheen astaghfirullahi laazimin salaatu hizbiin kun anuma kaqullaa deemtu tana wayyaa yaa rabbii jedheetuman deebi'ee rafe'an sigalee dhiira kami kan haadha manaasaa miidiyaarra beeynaa na kadhadhu jedhu jilaanfoo akka kanaa yoo hin ta'in wii warra baalee maaltu sin muddate dhiirri baalee bara araadaadha kun eessaa dhufe wanti harka dhiira baalee bu'e bari mul'atu lax ishee har'aa sirra gadi baatee ani dur beektu tana barrane nama $300 gurgureedha faayilii san gadi baasuu hiika Saawudi Arabiyaa san lubbiyya poostii godhu gadi baase yaadataa nama wayii akkanan wal si barsiisa kennaa harmee keetii inni bite san dagatte faayilii san abbaa biyyaa dhiise waa'ee abbaa biyyaa itti deebinee haasofna jechuun akkamitti akkaati durba taate amma sittan hima sodaas taatu du'an oolani boombiin gaaran ba'u kan boko yaafan adduu meeshee seenaa Saawudi Arabiyaa sanii yaadatti inni dagattee siin jedhe bara eenyu nama wal si barsiisee tureen eenyuun kennaa si bichisiisee tureen dagattee dagattee mucaasan mool baaseen poosti godha seenaa sanaan waa'ee abbaa biyyaa ndawun paartituudha fi abbaa manaa kiyya qaba jechuudha kee durarratti rabbiin qaba itti aansuun anaadhaaf abbaa kiyyan qaba itti aansuun abbaa manaa kiyya qaba okay isin bari jaalala waan ta'e baradha kalaamu sahii okay gaafa gabra taateef gabra siitaa baaree hunyinለት baaree ይሆንልሻልቱ jira amantii keenya keessatti minxaafa ta'eef minxaafa siitaa adooku injeena namarraa baradha malee jettanii jinaa mana keessa maa faarsine ana maa faarsite jee warra ijuu jira bikka arkeettiin hin faarsan abbaa manaa kiyya bikka na bira jirutti hin faarsan alamni guutuun bikka jirutti hin faarsan sagalee ol qabeeniin iyyee faarsan mana keessatti minxaafan taa'aaf unkaan faarsuu bira kutee jechuudha.